maal gaafat jimaan hin ta'amuun ta'uudhuma irratti sheekul maal islaam garee foggaa kana hunda raftee kaatee reefu irrafte moo du'aa galteedhama moo waa waggaa meeqaa ta'e gala warri waa'ee caatii gaafatu amma waqtii kana keessa warruma fatanaa kaasuu barbaadu malee dhugaatti caatiin haraamaan waggaa meeqa sitti lallabamne haraama ta'uu moora dhabe dhiisa waqtii meeqa waan ulamaan godinaa wal ga'ee aanaan rabsaa saame fa'i jirare wanta kana waan ulamaan meeqa dubbatee jiru ati maal jettaa jechuun na biraa barbaadu yoo ta'e dhiisa iyyoo dhugaatti haraamummaan namni jimaan qamaane nu biratti hafuurri isaa bira taa'uu hin dandeessu. Amma yoo jimaan qamaane kaasne hafuurri isaa bira taa'uu hin dandeessu ajaa takka lammaffaa namni kun yoo jimaan qamaane yoo hin bashannanne aduun tun irraan dhiitu jireenyuma kanaa akkatti jiraatu hin beeku akkatti oolu hin beeku jimaa qamaa'uun dirqama hin qame'in jimaa yoo ilmoonti hin qamaatu lakki akka qamaatu hin fedhi jedhe numaan kijibe malee nis hin danda'us horkus hin danda'us nis hin danda'amus maaliif ibsaa ani dhorkiseedhaan jiru in feetaa qofadha kan hin gaafadhe eyyen eywa galatoom ulfaadhu elaa ibsaa ko mee fakkeenyaa fi ilmi kiyyaa amma fakkeenyaaf ati maaliif wal qabsiistee wantoota xuuxan kana wanta xuuxan kanaan wal fakkeessitee wanneette wanta xuuxan sana keessa maaltu jira fakkeenyaaf nyaatonni hedduun pirootinii qabu nyaatonni hedduun inerjii qabu inerjii jechuun wanta humna namaa kennu akkasuma nyaatonni hedduun wantoonni isaan qaban wantoonni waan sana keessa jiran wanta qaama namaa fi faayidaa ta'udha nyaatota hedduu keessa kuduraa fi muduraa keessa faayidaan qaama namaatiif bu'aa buusu caatii keessa maali kan jiru waan kanarraa beektu qabda bu'aa achi keessa jiru kan qaama namaaf yookaan qaama namaa ijaaru fakkeenyaaf wanta qaama namaa ijaaru nyaata ta'e akka fakkeenyaaf buqqee waan jedhamuun beektamni buqqee yookaan dabaaqula jedhu naannoo keenyatti wantoota 17 qaba ilma namaaf faayidaa ispeeshaalii daa'immaniif sammuu isaanii qaruuf aktiivii gochuuf nyaata akka malee filatamaadha araboonni akka malee jaallatu yoo beektete buqqee waan jedhamu jechuudha akkuma sasanaa faayidaa jimaa keessa jiru kan qaama namaaf bu'aa buusu fakkeenyaaf ilmoon kee caatii qaamuun feeta namni ilmoo isaa caalaa waan jaallatu hin qabu ibsaa hin feeta wallahi arrabbii xiyyaana si kakadha waan hin deebisuus ittiin dhaladhee fi waan kana ta'ee fi waan san jeef hin jedhu ilmoon kiyya jimaa qama'uu yoo baatte akka argetti yani ilmootii yaa'uun joonan namumaa hin jedhuun kalas maaliifi jimaa qaamuuni bashannana nu biratti bashannanuudha ati amma ijoolleen ta'e ilmaan kee shokkora mukaa yookaan xuuxaa waan jaamu san bitattee xuuxuun feetu nan fedha jimaanis nu biratti kana ulfina waan qabuun qabu hammeenyaas waan qabuun qabu qaanyiis waan qabuun qabu namni jimaan qamaane nu biratti hafuurri isaa bira taa'uu hin dandeessu amma yoo jimaan qamaane kaasne hafuurri isaa bira taa'uu hin dandeessu ajaa takka lammaffaa namni kun yoo jimaan qamaane yoo hin bashannanne aduun tun irraan dhiitu jireenyuma kanaa akkatti jiraatu hin beeku akkatti oolu hin beeku jimaa qama'uun dirqama hin qame'in jimaa yoo ilmoonti hin qamaatu lakki akka qamaatu hin fedhi jedhe numaan kijibe malee nis hin danda'us horkus hin danda'us nis hin danda'amus maaliif ibsaa ani dhorkiseedhaan jiru in feetaa qofadha kan hin gaafadhe eyyen eywa galatoom ulfaadhu elaa ibsaa ko mee fakkeenyaa fi ilmi kiyyaa amma fakkeenyaaf ati maaliif wal qabsiistee wantoota xuuxan kana wanta xuuxan kanaan wal fakkeessitee wanneette wanta xuuxan sana keessa maaltu jira fakkeenyaa fi nyaatonni hedduun pirootinii qabu nyaatonni hedduun inerjii qabu inerjii jechuun wanta humna namaa kennu akkasuma nyaatonni hedduun wantoonni isaan qaban wantoonni waan sana keessa jiran wanta qaama namaa fi faayidaa ta'udha nyaatota hedduu keessa kuduraa fi muduraa keessa faayidaan qaama namaatiif bu'aa buusu caatii keessa maali kan jiru waan kanarraa beektu qabda bu'aa achi keessa jiru kan qaama namaaf
yookaan qaama namaa ijaaru. Maddichoo urata gaagoonee garaa guuttannee abbaa kiyya qaalii nuti warra laal baroodii as deebi'e irraa isin jechuu barbaadeeti. Lammaffadha nama jaartii wajji ciisuu danda'u warra jimaa ajaa'ibaa kana nyaate gaafadhu ka sa'aatii 2 fi 3 fayyadamu. Qorannoodha kun qorannoo nuti irra gaggeessinirraa yoo dadhabdan jaartii teessan nuti as qajeelcha. Akka nuti sa'aatii 2 irran turre agartani. Yeroo ammoo cubbuu kijiba dhiisaan isiniin jedha. Wallahi. Anuma ammaati qallaa ati nabaantu kana wadaa kiiloo nyaadhetan jaartii ta'eetirra naaf haala hallaalchitaa sa'aatii 4 akkanirra hin turre agarta. Sa'a 4. Tanannatti as qajeelcha. Umriin keessan amma meeqadha? Umriin koo Xaaliyaaniin biyya qabattee baatee gisee sana dargaggeessaa miti. Yaa dargii fuudheera. Ija ilasii ilaamee 800 ta'a. 800. Bakka doktorri isa jiru doktoruma wajjin dhannee ilaalla isa umurii 800 kana ilaallee binna inshaallah. Umurii naabitiin jennaan isii kan ijaa kala naabitiin jedhelmoo koo. Maa isinumti kan ijaa umuriidhaan bitamti kanaafi. Isiinis kan waggaa 800 jiraattetu naabitama jechuudha. La. Aye lan argaa urtaami. Adabbii yoon bilbila siin cabsiifne ani namaa miti. Guys, koppiliin itti muddaa. Koppiliin. Let's go. Itti muddaa. Aboo caccabsine Mazaara. Walla. Akkanatti bilbila kanaan silaa beekadhu asili. Wallaahi wabillahi manzaraa caccabsee jira hundi Allah. Qoy. Maama bayaa walii galla. Wallaahi caccabsee asili. Manzaraa dhibbaa biileena qaba bar. Yoon biileena qabaate dirqama san caccabsuun qaba. Mazaara mana sanii fixee deema hayyee. Meeqaan si hafe? Habbaa 60. Tabiraati. Tana cabsine tabiraa fuutee cabsine. Wallaahi wabillahi sasani. Tuni nama olkee kursirraa affide dheebertun. Wayi. Aye. Namni kuraja ilii takka. Namni kuraja ilii takka faamilii nama kuma gadi bannaa taachuu wayini uummata sana.